galmaan geechuudhaaf Oromoo fixuudhaaf dhukkubni kuni yeroo ammaan tanaatitti addunyaa akkana raasaa jiru Oromoo keessatti Oromiyaa keessatti namticha kana waa tokkollee raasaa hin jiru maaliif hayyoon isaanii hayyoo fi abaabayyoon isaa itti hayyoo lafarraa qabaachuu turan galmaan hin geenyeef dhukkubni kun dhufu baatu isaaf humaata kallee miti Khunoti guyyaa meeqa dhengaddarraa eegalee karaa ganda gadii karaa qabalee 19 karaa gadii hundumaa'u kontiroobaandii jala xiyyitii dhawaa kontiroobaandii jala maarreetu mujjira ja'aniititi waan hin taaneen ilmaan Oromoodhaa raasuu fi ajjeechuu tumu kanaan itti baay'isuudhaaf itti gaddeemaa jiran. San osoo irraa nafne halee ilmaan keenya dirree dhawaa keessatti nu jala fixuudhaaf saan akkas hin jenne mee dhuguma san yoo dubbanne yeroon ammaan tanaa tasilaa ilmaan if jala fixani moo yeroon ammaan tanaa mee tasilaa ilmaan if jala fixani moo ilmaan kanaan alarraa ol deebi'aa ja'aman no yeroo miti yaa mootummaa ani mootummaadha kayfiin jettu yaa bada ilmana eessummanii fi habooleen nafxanyaa habiyya san jirtu internet abbaa fedheetu seentee akka meesaajni sibira gayu abdiin qaba meesaajni akka sibira gayu abdiin qaba dhagay waanin sinjo yeroon ammaan tana Afrikaan hedduu takka addunyaan guutuun halee fi dheengaddaa fi kanoota ilaa arraan tanaatti Irooppaa keessatti namnin mootummaanis tahe saayinstoonninis tahe tokko isaaniitu as bahee Afrikaa je'ee dubbate hin jiru immoo guyyaa lameen kana Afrikaan hanqam takka nunaasisti ilaa arraan tanaa Afrikaa dubbannee hin beeynu waa'ee Afrikaadhaa haa dubbannu ja'anii addunyaalleen karaa Afrikaadhaa haasa'uudhaaf garagaltee jirti. Yaa mootummaa Itoophiyaadhaa wanni biraatu ummata cinqee namni silaa politikaa fi waan meeqaa wal fixu hundinuu fuula kana wali garagalanii ta politikaa itti deebinaati meeta ammaan tanaa jo ummata keenya kana akkami baraarra. Laali yaa mootummaa Itoophiyaadhaa Faransaayii biyyaan ani jiru tanarraa qabi karaa maal jettaniin Itaaliyaa fudhadhu Spain ollaa kiyya kana fudhadhu hundummaan isaaniitu biyya Chaayinaarraa dhukkubni kun dhufee nun tuqu ja'aniititi tuffatanii bira kutanii arraantane isaaniitu dhumaa jira Chaayinaan arraantana nagaya horteeti isaan arra dhumaa jiran yeroo silaa mootummaa fi hundinuu fuula walii garagalee waan kana waliinaa hojjennee vaayirasa kana fixnu namni haa baraaramu ja'utti ati akkamitti nama kee akkamitti akkana goota obboleeyyan kiyyaa kalee jechuudha dirree dhawaa keessatti mootummaan ummatuma hidhate warra isiin gallakkistee ijoollee dirree dhawaadhaaf fixaa jirti guyyaa 3 hunnoo eegatti jiran guyyaa 3 guutuu ijoolleen teenya dhumaa jirti guuru jiran hayamee saamee silaa namni nama tokko baha manarraa gad hin bahinaa waleeggannoo godhaa akkana godhaa ja'anitti akkamitti namni silaamee dhufee ijoollee tana shoorar keessee tumee dhukkubni biraatu kanama dhibee jiru akkamin namni ulee tana faana maa qooda yaa badaka ilmi eessumbanii fi haboowween nafxanyaadhaa dhaggeeffannaatu sii hima afaan Oromoodhaan ni beeytan hundi keessanuu yaa bada ilma nafxanyaa yaa bada jaartii kibrat dhaggeeffadhu politikaa yeroo tana hin taatu politikaan hin jiru janneetiti hawaan kana hunda habira haa dabarru politikaa itti deebina haala ja'utti namni hundinuu itti jira garuu yeroo ammaan tanaatti wannin biyya teenya keessa jiru yaa ilmaan Harargeedha ilmaan Harargee waanin isin dhaammadhu jira yaa ilmaan Harargeedha waanin isin dhaammadhu jira
ilmaan harargeedha yeroo tanatti haajaa teessan ganama waan bahattan gizee bahattan booda hara mana keessanii gala gizee hara mana keessanii galtan fakkeenyaan isinii kan isinirra beekeetii miti dhugaadhaan isinirra hin beeku obboleeyyan kiyya waanumaan ani yaadu waanumaan ani beeku isiniis beeytan waanumaan ani yaadu isiniis yaaddan obboleeyyan kiyya dhagaya waanin isiniin ja'u jira yeroo ammaan tana bakka silaa poolisaa fi kun as deemee wahi godha jettanii yaaddanii fi kana irraa fagaadhaa mee waan dhawanii fi waan silaa qabanii deeman haa dhabanii mee hayyoon isaanii akkas haa taatu amma booda maaliifin isiniin jeeseetan kunno joollee fixu jiran eda khalee joollee hunda guuran joollee ganda keenyaa hunda guuranii jiran mee yeroon tun yeroo dhukkuba firraa eenyumoo yeroo mootummaa firraa alatti gadeenu akkami gabbaanee ol deebina yeroo jannumoo yeroon tun yeroo silaa waanuma jannuu fi waanuma dhiisnuu irraa wallaalta dhugaa rabbiitiin isiniin jaa na biraan ganama subiidha ganama na biraan garuu dirqama hojiin jira garaan na dadhabe dhugaa rabbiitiin isiniin an bakka hojiitiin jira garaan na dadhabe maaliif obboleeyyan kiyya kanii wajjiin baradhe kanii wajjiin gurguddadhe dhabbadhu boodaan sinirra deemaati kanii wajjiin gurguddadhe arraan tana mana hidhaa keessatti mana hidhaa warri oowwisaa jiru isaani ummanni mee mootummaan arraan tana wattaaddaraa fi korabittinneessaa fi inumaatu bar akka nama biyya gurguddattee fi hunda keessatti wanni isaan godhan ummanni kuni wanni isaan godhan biyya gurguddattee hunda keessatti hogguu manifestaasiyoon jannagaa hin beekne afaan oromootti illeedha na jalaa badee jira hiriira gizee bahuu deemnu namni akkasi cuqqaallatee maal je'ee maaliif akka biyya guddatte keessatti akka namni itti gabbahee dhahaan hin dhoyne mukaan hin dhoyne hanaan hin dhoyne akkasaniif akkasitti uffatanii deeman biyya teenya keessatti immoo hagam takka namnin kabajaa qabaahi inumaatutu namnin kabajaa qabaahi akkasi uffatanii sodaa namaatiif akkasi uffatanii deeman ilmaan harargeedha wallahi billahi waanin isiniin ja'u takka yoo jiraatte waanin isiniin ja'u yoo jiraatte dhaggeeffadha mee waanuma barbaadanuu haa arkatanii haa itti ol bilbilanii namticha isaan ergesanitti haa itti ol bilbilanii nama tokkollee ka qabnu dhabne nama tokkollee ka dhoynu dhabne oromoon alarraa ol galte haa ja'amanii hogguu bakka ummanni kun akkana wal gooysee gizee dhufe agartan bakka jirtanitti hin tuffatina mana abaluttiin ol seenee dheeyse hin ji'ini caluma jii ol seenii dheeyse yeroo ammaan tanaa rakkoon isaa dhukkuba kana osoo hin taane oromootu itti koronaa vaayirasi tahee jira bakka kanuma koronaa vaayirasiin guddaadha kanamticha eessummanii fi haboowwan nafxanyaa kuni koronaa vaayirasiin guddaan isaa ilmaan oromoo qofa saniifu ilmaan oromootis haalli itti if baraaruu dandeenyu haalli itti waan takka if nama keenya kabiraatis gargaaruu ka dandeenyu hogguu silaa isaan as dhufanii rakkoo nama tuman kanaa fi nama waa godhan kana hogguu barbaadan isin igalee hogguu isaa waan akkanaa kana barbaadan nutis kararraa dheessu bakka duraan taa'u jirru sanirraa lafaa haaneetuma deemu waa takkallee godhunda halaalarraa isaan ija qabdaami rabbi ija sii kannee miti waan biraa yoo siin kaninle rabbiin ija sii kannee miila sii kannee fiiguu dhabu lafumarraa kaatee bakka jirtu hulaa ol banii seenii taa'e hogguus gaa ni beeyna waan biraatillee miti dirree dhawaa keessatti joolleen akkanumatti karaarrallee gizee walitti qabamteellee gizee teessu waan adda kana gizee ta'an akkanumatti illee lafarraa dhufaniituma lafumarraa ka'anii
akkanuma ijoollee tanatumaa jiran humaatii miti unaan makalee ilma obboleessa keenya mucaa amnistanyaadha ramadaan kan jaamu mucaa wajjinin baradde ani haya eessa dheeyinamee eessa bakki jalaa dheeysinu dhukkuba dheeysinee ififu dhukkubni nu mataa kana nu dawwahu jira wanni biraatu hoomworkii nu tahee jira haala kamiini ummata kana firraa qabna akkitti nafxanyaa Daniel kibrat khajaamu kana akkitti isin firraa dhoorkuu dandeeysan wanni isin itti firraa dhoorkuu dandeeysan khabiraa hin jiru wanni jira jalumaa dheeysuu qofa bakka jirtan hundatti olluma bakka jirtanii toora bakka jirtanii qofa irraa ol seenuu qofa wanni biraa takkallee wanni isin filmaanni isin qabdan hin jiru bakka Ega mana hidhaa keessa teesseetis coronavirus yaadda. Ala teesseetis coronavirus yaadda. Obboleeyyan kiyya nama kuma afur gallakkisuu deemna jaanii makalee mana hidhaarraa. Ummata san Oromoo biraa ol naqataniiti Oromoo biraa gabbaasuu deeman kabiraan jiru. Nafxanyaa miti mana hidhaarraa isinii galee nafxanyaa miti mana hidhaarraa hiikuu deeman. Oromo da khamana hidarra baasuu deeman khamana hidhattis galchuu deeman namni khumni afran isaan sila gallakkisuu deeman san boru ganamaa fi iftaan torbaan kana keessa qofattu khuma afran kana ni galfatan maalif manini sirraa duwwata saniifu obboleeyyan kiyya ilmaan Oromoodhaa guutuun keeysan yaroon tuni yaroo mootummaa dheeysinu osoo hin taane yaroo dhukkuba kana akkamitti firraa dheeysina kan hajawudha dhukkuba kana firraa dheeysuudhaaf yaa ilmaan Oromoodha hundi keeysanu bakka jirtanitti hogguu mootummaa halaalarraa arkitanitti mootummaa tana jala duuda galchaafiti bakka jirtanirraa ol seena inuma numa ahu isaan arkaa achirraas deemu jiran jattanii waan takkallee fuula isaanii duran dhaabbatina bakka jirtan hulaa ol seenaa khalaas dhumte hayyoon isaanii duraanuu fixuudhaami bakka takkatti numaa bakka mana jirtan san keessatti ol seenanii isinaa guurratani ni godhan hin jannu mee waa'ee dhukkubarraa haasawiinamoo yaroo ammaan tanaatitti abalutuman magaalaa akkanaatuman wanni nuti waan biraa harraa haasoynu humni meeqaantam osoo jiru waa'ee Oromiyaa lixaa waa'ee Gujii waa'ee Wallaggaa waa'ee adda waa'ee magaalaalee teenya hedduu baay'ina isaaniitiin interneeta maaliif nu gadi lakkisne Oromoo bakka takkaa fixuu deeman maal jennee waa'ee kanarraa haasa'uu jiran addunyaatu kana haasa'uu jira yeroo ammaatti namtichi kuni dhiiga Oromootiin Nobel Prize fudhate dhiiga Oromootiin Nobel Prize deebisuu deema isaa miti biitiin guddattee Nobel Prize ni fudhatti irraa fudhatan Nobel Prize jechuun maal akka ta'e hin galleef isaaf والله بالله إسا أنا تخطى سديتي أولين قرأيني تيتو إسا الربيخ نوبل برايسي مالك كتاتي وبليان خي دامسي خي خنا إفهمنا قدا والله هدو تكنت لغي ميجرا مالف نتي ونبرا